Jalqabe. Oduu durii haadha manaa fi abbaa manaa gowwaa tokko turan. Achumarraan booda mucaa tokko argatanii ka'ii sangaanuu eegi jennaan mucaan sun immoo reefuu dhalataa sireemarra callisee ciisa ture. Achumarraan booda maaluma horkatta gurbaanana jedhanii eegeen sangaa waliin mucaa harkasaa hidhan. Achumarraan erga hidhanii booda sangaan otuma marga isaa dheeduu otuma karaa deddeemuu achumaan booda harka mucaa qofa baatee dhufe. Innaan sangaa kanaa maaliif mucaa keenya miitee jedhanii achumarraan booda otuma sangaa isaanii reebanii sangaan du'ennaan qalatanii bilcheeffatanii nyaachuuf jedhu turan. Innaan achumaan booda gaafa nyaannee finnu ilkaan keenya kee foon maaliin baafannaa jedhanii ergaa kutachuu deeman. Karaatti namni sadiitti dhufanii mana gama sanaa beektu ennaan eeyyeedhan. Adaraa achi nu jala hidhattanii foon keenya nu jalaa hin nyaatinaa foon bilcheeffannee keewwanneerra jedhannaan achumaan booda tola jedhanii jarri bira darbanii sokkanii mana sana bira ga'anii achumaan booda foon sana nyaatanii fixan. Foon sana erga nyaatanii fixanii booda immoo sokkan jirtiin. Sokkaniiru gaafa jarri ergaa kutatanii gara manaatti ol deebi'anii qodaa hundumaarraa titiisa qofata deema ture. Achumaan booda titiisa kananii nu jalaa nyaate jedhanii qodaa mana kee jiru hundumaa furatanii walii gadi kashakkashanii titiisa tokko ajjeesuuf jedhanii mi'a hundumaa caccabsanii taa'an dadhabanii. Achumarraan booda adda dhamanaa isaarra qubannaan abubabu jennaan achumaan booda titiisa dha'uuf jedhee ulee furatee gaafa titiisa dha'uuf jedhu titiisi jalaa miliqnaan haadha manaa isaa dha'ee ajjeese. Kanaaf yaa ijoollee Oromoo gowwaa ta'uu hin qabnu abshaala ta'uu qabna malee kun an nama barsiisu gowwaa ta'uu hin qabnu jechuudha.